fiizikaalli qanoodha. Siigalee akkasitti isheen beeku haja ta'eefu. Gidduu kanatti maatiin waan beeku jedhee murteessuu hin danda'an. Siigalee maatiin utubaatu qabaadha. Ila akka baddus akka katoltus akka tijabaattus kan si godhu uummatuma keeti. Waan baay'ee taajjabaa irra lakkuu yeroo baay'ee mukaan nama miidhamaa irratti xiqqoo influensi ta'ee beekamtii qabuyyuu miti namni xiqqoodhuma isheenyummaadhuma isaayyuu baay'ee namni safaraa beekuyyuu irra akkataa beeki jireenya isaatti. Maaliifi yeroo kana ammoo maaltu si ajjeesas maaltu si balleessa beektaa? Tokko jireenya kee keessatti xiiqii wayii qabda yoo ta'e si balleessa. Lammaffaa ammoo namni maallaan jedhamu dhiphatta ta'e dipireeshinii jirre keessa galtaan. Amma wanti dursa ilma namaa kana dhaabbiitti ajjeesaa jiru dhiphina sanaa fi namni maallaan jedhu waa'ee namaa dhiphachuudha. Namni akkuma dura isiniin jedhe waan namaan jedhu nabu gaaris godhi amaas godhi. Har'a maaltu jira jireenya namaa ila yeroon kun yeroo badaadha. Yeroo itti ilma namaa kana hin beekneedhaan. Ama wanni mucaa waanuma namni odeessurra namni gaarii ta'ee amala isaa sirreessee dhalaasnis yoo amala badaa qabaate amala ishee sirreessitee inni dhiiras amala badaa qabaate yeroodhaaf jaalala ho'aa keessa yeroo jiranii ciniinteen agartu nama kana. Dura ilkaan wanti kun jabaadha wanti kun laafaadha jettee ciniintee ilma namaan argitu. Garuu social relationship walitti dhufeenya taasiste keessatti amala dubartii sanaas baruu dandeessa. Amala gurbaa sanaas baruu dandeessa. Amala namoota naannoo kee jiran. Nama wajjin jaalattu miti hiriyaadhuma waliin ooltuyyuu turtii keessaadha. Amala nama sanaa kan bartu. Haa ta'u gaafa amala nama kanaa bartee namni kun wajjiniin mul'attee waliin addaafti gootee hiriyaa nama wal jaalatu miti hiriyumti walitti dhufeenya hariiroodhuma amma waliin jiraatu tokko. Namni maalluun jedha namoonni umurii isaanii otuma wal lolanii otuma wal arrabsanii otuma waliin jiraatanii otuma wal lolanii otuma walitti araaramanii hin dheeressu amma tokko. Gaafa gameef garuu dhiisanii wal amma namoota tokko wal biratti argitu yeroo booda wal biraa dhabdu abaluu maal ta'anii wal lolanii jettee yaaddee hin beektu. Teessee murteessita. Namni wal jaalatee jaalala keessa seenes immoo gaafa adda bahuu maqaa baay'eetu irra tuulama. Maqaa baay'eetu irra tuulama. Nama dubartii tokko dhiira tokko jaalatee irraa adda baanaan dhiirri tokko dubartii tokko jaalatee irraa adda baanaan jireenya mana isaanii keessatti gara lameen itti tolus itti badus isaanuma lamaantu murteeffata. Nu ga'ee jedhanii gaafa adda bahanii amma maaltu jira ilma dhiiraaf salphachuu danda'a dubartiif garuu in cima. Jireenya itti seentee achi keessaa bahuun itti ulfaataan. Maaliif tarii namoonni abbaa manaa fi barbaadan jiraachuu danda'u. Nama jaalatte sana namoonni barbaadan jiraachuu danda'u. As keessaa bahe immoo carraa akka isaatti amma seexaan hunduu meesamuu nama qollooftee yeroo hin teessistu ni jira. Jireenya akka jiru ittiin agarsiistu. Badiinsa abdii kutachuu namni naaf jira jedhe waan baay'eetu jira. Sanumayyuu keessatti immoo dhiibbaan maatii jiraachuu danda'a. Maqaa keenya balleessitee akkas taate siif jennee akkas taate siif jennee har'a. Wanni kuniyyuu nama sanatti dhiibbaa guddaa uumuu danda'a. Abdii kutannoo itti dhufaa. Maal ta'a? Kana keessaa hundi abdii hin qabu jedhee amma dhaqee lubbuun darbutti yookiin nama miidhaaf irraan ga'utti aga qoricha dhugutti aga fajjeessutti yookiin immoo aga baraa walirraan gaariitti achuma turaa jechuudha. Yeroo achitu sun darbe waan amma miidiyaa hawaasaa irratti argaa jirrudha. Murtoo garaagaraatu kennama. Yeroo sana dhiibbaa kana hundi namni maallaan jedhaa yoon bahe namni rakkoon haa ta'u na jabeessu hin jiru jennee. Yoommoo keessaa bahanis immoo maaltu jira? Heerumtee hiiktee jaalattee dhiistee ebelu faana turtee ebelu akkana godhee dhiisee maqaa meeqatu morri tuulama. Waan sana bakka sanatti hafa mee maal haa ta'u namni akkamitti haa jiraatu silaa hoo jireenya kee nama miidiyaa hawaasaa kanarra jiru tosii murteessaa siin bahe achiin galee akkas ta'e taa'ii dhaabbadhu kan siin jedhee murteessoo sani mooraalii keetti bu'ee immoo kasi godhoo uummatuma asirra jirudha. Namni akkamaa ta'u. Eenyutti murteessina eenyuuf murteessina eenyutti murteessina rakkisaadha beektee wal xaxaadha numatu asumarratti wal cabsaa numatu asirratti wal arrabsaa numatu asirratti mukafaa wal kaa'a kanaaf waan kana osoo bakka jira miti ni turaal ta'anii yeroo isaa eeggate hin bula hin tura malee
Dhugaanii Dhugaa qabu. Waan ofii isaatiif waan baay'ee dubbata ofuma isaatiif waan ta'eef waaqaaf dhiisuudha. Humni waaqa guddaadha. Waaqatti kadhachuu danda'u akka Aboo namni keenya rakkoo qaba. Ogumaaf sijjeesee ogumaa immoo deebi'ee jastisii gaafa ta'an jechuun amma jechoonni akka salphaatti isaan daddarbatan kuni arrabni isaan daddarbatan kun yoo nama baratte taate yookiin immoo nama bakka jabduudha jedhamtu taate dhageessee akka nama dhageenyetti argitee akka nama argineetti irra yoo darbite malee yoo fudhatta ta'e summiisitti ta'e sijjeessan arrabni nama tokko dirqama ajjeechaa jechaan fudhanii nama labsee nama keessaa baasuu miti shugguxii namatti danqaruu miti jechoonni keessan fudhadhee ofan ajjeessa taanan isintu ajjeessanaan deebistanii immoo anumaan suura koo laxxaftanii naa boossu taanan immoo kun dhugaa uummata maraatudha akkanaa kun. Inci babaydaati shawatu dulchul faadaadha rabbumaaf dhiisuutu gaariidha. Jesti wanni guddaan beekamu nama hin kophattu. Namni nani kophattu natti warra kaawwadhee qabadhee guyyaa takka inni bira darbu nama maqaa koomeeshin godhe. Maqaa koo namni agameeshin goone tabbaan barbaada afaan baduu danda'a. Maqaa koomeeshin godhe suura koo laxxafee narraa haasaa yookiin waan tokko dubbata taanaan hundi si iskiriishuut kareen kaaseenaadha. Kaayee. Gaafa tokko dhufuun isaan olu hin gaafatta. Indee argee amma yeroo baay'ee maaltu jira beektaa namootuma na arrabsantu guyyaa wayii jechuudha. Suura kooluu feesii walitti dhufna. Suura nafaan akka of immoo girrisa. Isuma meeshaalee sana arrabsan suura nafaan akka of girrisa. Amma namoota akkasitti maal gootee murteessita? Afarsituudha giftii hoo anamma namoonni na arrabsan hedduutu ture iyyuudha jechuun amma isaan keessaa immoo warri akkas na godhu jettee yaaddu wayii hin jiru nan godhan jettee yaaddu wayii hin jiru warra speeshaalii iddoo speeshaalii isaaniif laatte wayii achi manuma bakka akka waan intarviiwutti godhanidha mana tokkummaatti abbaasuun galee waa'ee koo odeessani waggaan dura bar isheen akkasii nama sirriitti walitti dhufnu turre namni sun achi Geeyyoonnoo feekidhaan akkaawuntii feekidhaan dhaggeeffachaa ture shookdin ta'e bakka achi yeroodhaan booda dhufte gastii mana koo galte minim mindaalta callisee dhaggeeffadhaan intala wayii waliin beena keessicha hin kolfinaan jechaadha. Afaan dammaan dibatte akka waan kaleessa waa hedduun haasa'initti akka waan kaleessa nan rabsinitti afaan waa tottolfattee teessee haasofti nuun qixxaattee jechaadha. Amma warra akkanaa akkam godhushi. Rakkisa ila namni gaariin dhugaan siin jedha. Namni gaarii backgroundii numti isaa gaarii ta'e hojii gaarii hojjetu saatiitti maqaa kee kaasee si hamatoo fi si arrabsuun qabu. Nama kosii keessa oolu kisiis nama laalitti yoo aseellee piraayiveetidha paablikiin haasa'u. Yoo ase sanuyyuu of eeggannoo godheeti laal tokkoffaa of eeggannoo godheeti lammataa sumatti dhufee haasa'a. Akka gorsaa fakkeessa. Daarektii dhufee si gaafata malee siin duuba paablikii irratti ba'ee yookaan suuraa kee maxxansee yookaan maqaa kee meeshin godhee daarektii liin haasa'u. Egalee yeroo baay'ee maal warroota akkanaa barlaala mee ilaalime ani ijoollee hedduun argee tokkoffaa warroonni akkanaa warroota hin baratinidha dhugaa dubbachuuf anaaf jechuudha. Lammata immoo warroota bitaan mirga laaluu hin dandeenye. Akkam akka farda gaarii jiraame fardi gaarii bar bitaa mirga laaluu hin danda'u fuuldura malee isaan bitaa mirga laalan boru maaltu deemuu danda'a maaltu jira kan jedhu tokko isaa laalan waan sana fidanii laxxafanii haasa'uun dura jechuudha. Ragaa tokko malee waan tokko malee jechuudha. Sanarra kan darbe immoo dhufee si gaafachuu danda'a fakkeenyaaf dhufee sitti haasa'uu danda'a. Yoo fakkeenyaaf si quunnamuu hin dandeenye namoota ati jaalattu yookaan namoota sirriitti sitti dhiyaatasaniin waan tokko akkasitti si gorsan yookaan akka isaa si deebisan sitti himuu danda'a. Paablikii mana banatee tiiktookii banatee suuraa isaa laxxafatee akka barbaadisa. Banagaraachillee Dubaay wanti gaarii wanti das nama jedhu namni tokko suuraa kee yookaan maqaa kee meeshin godhee sooshaal miidiyaa irratti banatee akka barbaade haasa'uu hin danda'u. Waan das jedhu jechuudha biyya kana keessa. Akka diraama kuma shaniita dabamtaa. Mana hidhaa laal akkanumatti aanaa fakkeenya nama tokko ammaas suuraa laxxafee odoonaa ta'e namni sun riikoordi godhatee akka waajjira poolisii yoo deeme gaafii tokko maleedha. Kan mana hidhaa galtu jechuudha si galee sana jechuun bakka haasa'uu hin dandeessu. Waan nama sanii waan badaa haasa'uu hin dandeessu. Waan gaarii haasoftee waan korraa haasa'ee hojjette gaafachuu dandeessan argaan jechuudha. Seeraan gaafachuu dandeecha.
Kanaaf namoonni sirriitti hanga sammuun isaanii bal'isanii hin yaadne tokko bakka ilaalcha akkanaa qabu. Waan akkanaa qabu. Ilaalchi akkanaa eessa jira sitti fakkaate? Naannoo siyaasaa jira. Naannoo warra siyaasa keessa jiru, naannoo waa'ee warra poolitikaa achi keessa kan jiru wantoonni akkanaa. Maal jedhamu sitti fakkaate? Xalaatee wadaajee jedhama. Siigalee fakkeenyaaf namni amma diina kee ture, diina keetiif diina yoo ta'e siif fira ta'a. Kaleessa siif diina laal. Yookaan anaaf diina namni sun. Deebi'ee boru garuu naaf fira ta'uu danda'a. Maaliif diina kooti gaafa diina ta'e anaaf firummaa horataa jechuudha. Akka waan siyaasa sanatti kan ilaalanii kan fudhachaa jiran. Kun immoo poolitikaa miti. Kun siyaasa miti siigalee. Kanaaf harka caalu dhaloonni ammaa xiqqoo waa tokko yaadanii dubbachuu irratti yaadanii waan tokko jechuu irratti xiqqoo rakkina qabu. Harka caalu jechuudha. Wantoota akkanaa jiru. Olmi amma maal seete namoota miidiyaa hawaasaa kanarratti nama arrabsaa oolani yoo nama fuula isaa beektu eenyummaa isaa beektu mul'isee namni sun taa'ee haasa'oo ta'e gabaabumatti eenyummaadhuma isaa sitti maara namni sun haalatti guddate yookiin abbaa isaa yookiin haadha isaa yookiin maatii guddisbaddee warra dhaban beektaa qabameen guddamne kun abbaa isaa haadha isaa nama dhaabbatee arrabsu. Nama arrabsitu haadhatti abbaatti nama deebisuu barte nama hangafa hin kabanye nama haadha abbaa hin kabanye biyya keessatti maatii isaa hawaasa isaa hin kabanyetu hin ba'a jechuudha. Maaliif namni haadha ofii safeeffatu abbaa ofii maallaan jedhu miidiyaa hawaasaa kana baadiyyaatti namni fayyadamaa miti. Tiktookiin kun akka qonnaan bulaa keenya abbootii keenya keessa jira. Bananii ilaalu maqaayyuu miti. Tiktookuma aappii ishii buufataniitu akkanuma akkana gaafa dabarsan ilaaluu ni danda'u. Abbaan koo na arge maallaan jedha warra hin beekne. Haati koo argite haati na dhalte na dadhabdee na guddiste yoo argite maallaan jetti warra jechuu hin beekne. Achumaa dhufaa maatumatu akkanumatti guddisee jechuudha. Akkanumatti isaanumatu nama arrabsaa oola. Safaruma keessatti achumaan tuunni gumbii uraadha jalatti barti jedhu miti.